Baankii keenyas kan guddisnu hirmaannaa keenya, tokkummaa keenya, dammaqinsa keenya, diyaaspooraan keenya kan waamicha keenya dhageessanii dooraa lakkuma takka takka baankii Raamisitti roobsu jirtan itti fufaatan dhaabina. Salaamu alaikum. Ulamaa'ota keenya, hogganoota keenya, ummata kana hunda baga nagayaan nu dhuftan. Waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Dhaamsi kiyya baankii Raamis baankii teenya. Guddinni keenya tokkummaa keenya irratti hundaa'a. Yoo tokkummaan wal cinaa dhaabbanne wal guddifne bakka feenu hunda gahuu dandeenya. Baankii keenyas kan guddisnu hirmaannaa keenya, tokkummaa keenya, dammaqinsa keenya, jabeenya keenya. Kanaafuu nu hundinuu tokkummaan kaanee irratti hirmaachuu qabna. Wanni nurraa eegamu hunda keenyarraa akkaawuntii baankii Raamis bannee akkuma dhiyootana jennetti qarshii 1,000 akkaawuntii keessa keenyaadha. Ammoo 1,000 jechuun sanii oliis namuu kaayuu ni danda'a. Horiin keessan kun keessanuma yeroo feetanitti itti fayyadamtan, yeroo feetanitti ni baaftan ni deebistan. Baankii kana akka itti fayyadamtan. Warri asitti argamtan hundi akkaawuntii keessan ammumarraa banadhaa. Namaas afeeraa ollaa fi firaas. Kan biraa diyaaspooraan keenya kan waamicha keenya dhageessanii dooraa lakkuma takka takka baankii Raamisitti roobsu jirtan itti fufaatan dhaabina. Sa'aatii 24 oofaa jiran dooraa lakkuma itti oofaa diyaaspooraan dhaamsi kiyya isin aga qabu bakka jirtanitti. Biraammoo abbootiin qabeenyaa gurguddaan kan nama 200 ta'u yeroo gabaabduu keessatti wal mari'annee waan guddaa takka gooneeti gurra isin buufnaa galatooma. Raamis dinagdeen ijaaree galma keenyatti nu geessa. Raamis bu'uura shari'aan kan hojjetu hawaasa isaa. Raamis utumni gadhaabne wajjin taane baankii keenya. Raamis utumni guddisna wajjin taane baankii keenya.